Akkam jirtan hordoftoonni chaayinaalii keenyaa guyyaa har'aan tanaa paartii itti aantuu isiniif deebi'eetiin jira. Paartiin itti aantus gaa asirraa eegallu ta'a. Do you have any idea about the relationship between biology and other sciences? Gaafiin hariiroo baayoloojiin barnoota birootiin wajjin qabu ni beektaa ija. Biology is related to other sciences. Biology hariiroowwan saayinsiiwwan birootii wajjin ni qaba. That study life as an energy state of all living things. Their interrelationships hariiroowwan isaaniitii fi and links to other surroundings. Hariiroo isaan naannoo isaaniitii wajjin qaban jechuudha. Biology naannoo isaatii wajjin qabu. Table 1.3 shows some of the interrelationships. Table 1.3 knowledge taken from other subjects that help to explain biological phenomena. Structure or mechanism studied maloota yookiin immoo caasaalee inni qoratu. Example isaa asiin related sciences sciences biology wajjin hariiroo qabsan. Knowledge of other sciences is required because sababa inni argameef jechuudha. Hariiroon isaa biology wajjin akka inni hariiroo qabu sababa inni ittiin argame jechuudha. Cell membrane structure of lipids and proteins. Example isaa caasaawwan lipidotaatii fi proteinotaati. Chemistry wajjin hariiroo qabu bakka kanarratti. Chemistry living organisms organismoota lubbu qabeeyyii ta'an are made up of inorganic and organic compounds. Inorganic fi organic irraa oomishaman haa takka immoo uumaman kana kan qoratu chemistry. Transportation of oxygen in body yaa'insa oxygeniin qaama keessatti taasisu jechuudha. Formation of oxide hemoglobin with oxygen jechuudha. Uumama oxide hemoglobiniin kun uumama isaatiif jechuudha. Formation of oxide hemoglobin kanaaf uumama isaatii jechuudha. Transportation of oxygen in body inni kun waa'ee kanaati qorate jechuudha. Chemistry immoo hariiroon inni isa kana wajjin qabu all metabolic wantoonni baafaman hundi isaaniitu pathways karaalee involve chemical change jechuudha. Jijjiirama keemikaalaatiin jechuudha. All metabolic pathways involve chemical change kana waa'ee kanaa immoo qoratu waa'ee jijjiirama keemikaalaan kana qoratu chemistry dha jechuudha. Excretory system immoo sirni xuraa'aa dhabamsiisuudha. Kun immoo biology observation and elimination of salts fudhachuu fi dhabamsiisuu soogiddaawwaniiti. Chemistry hariiroo isa kana wajjin biology wajjin qabu bakka kanarratti. Homeostasis involves acid base equilibrium to maintain the pH of living organisms. Observation of food or water. Observation of sugars, amino acids, water or salts. Chemistry wajjin hariiroo qaban bakka kanarratti bakka soogidda ifitti fudhatu kanarratti jechuudha. Chemistry during diffusion yeroo kamii jechuudha. Yeroo inni hariiroo bakka kana biology wajjin qabaate chemistry during diffusion gizeenii fi diffusion kanaaf and osmosis jechuudha. Moleculoonni gizeenii fi move into gara keessaatti seenanii fi and out of the cell jechuudha. Yeroo diffusion fi osmosis dha jechuudha. Transformation of water in plants yaa'insa geejjiba watariidhaa biqiltuu keessatti jechuudha. Conduction of water from root to leaves jechuudha. Hiddaarraa gara baalaatti. Kun immoo hariiroo fiiziksii barnoota sabjektii fiiziksii wajjin qaba. Liquids have certain properties amaloota murtaa'oo ta'an qaban jechuudha. Like agafa cohesion and adhesion to result surface tension and capillary action which helps in certain process. Adeemsowwan amansiisoo ta'aniif nu gargaaran jechuudha. Release of energy during respiration. Anniisaa gadhiisuu jechuudha. Gizeenii fi respiration gizeenii fi wal nyaatiinsa gaggeessu. Gizeenii fi respiration kana gaggeessu. Electron transport chain
Electron transport chain. Transfer electron from electron donors to electron acceptors via redox reaction. Karaa via redox reaction karaa redox reaction kanaatiin elektrononni warra elektiroonii baasu takka immoo arjoomu doonar godhee arjoomu sanirra gara warra fudhatu sanitti ka transfer godhu jechuudha. Keemistirii wajjin hariiroo qaba inni kun. Inerjiin transfer ni ta'a. Inerjiin transfer ni ta'a. Akkasuma inda transporta daddarbuu fi yaa'uu keessatti jechuudha. Hariiroon inni keemistirii kun baayoloojii wajjin qabu jechuudha. One point two pure and applied fields of biology. Bioloojii qulqulluu fi baayoloojiin immoo isaatu dameelee baayoloojiidhaa ta'a teekinooloojiidhaan deeggaramte. Jaamatti jireenya keenya kun pure and applied fields of biology. What do we mean? Maal jechuu keenya pure and applied fields of biology jechuun kun maal jechuu keenyaati gaafiin dhumasitti kan ibsiti. Pure biology jechuun pure biology is the study of waa'ee maalii qorata how life functions in nature. Dalagaawwan jireenya uumamaa keessatti kan qoratu jechuudha bioloojjiin purity. Saganfaa behavior malawwan uumamaa internal keessaatii fi internal structure jechuun internal structure and external structure. Caasawwan keessaatii fi caasawwan alaa jechuudha. Reproduction akkasumas wal hormaataa etc kana fakkaatu. Whereas akkasuma immoo applied biology jechuun immoo refers applied biology kun immoo ni ibsa. Maal nu ibsa? To using what you have learned in biology. Maal barannee biology keessatti. Maaliif maal baranne biology keessatti waan jedhu. Maal barannee biology keessatti for gardening eegumsa nursery work adeemsa biqiltuu takkaa'umoo biqiltuuwwan akka sanyii isaanii biqilchuu keessatti agriculture, plant disease and forestry eegumsa bosonaa keessatti poultry akkasumas horsiisa takkaa'umoo handaaqqoo eegumsa handaaqqoo keessatti jechuudha. Itti kana fakkaatu. Therefore kanaafuu applied biology is the use of your knowledge. Beekumsa biology keessatti fayyadamtee to manage life jireenya kan kee manage gochuudha jechuudha. The relationship between is similar to anatomy and surgery jechuudha. Eenyutu kana pure biology fi applied biology akkuma keessa caasaa qaama ilma namaatii fi surgery jechuudha. Bakka keessanii yaaluu kana jechuudha. Isa kanaati jechuudha. In some branches of science jechuudha. Dameelee saayinsii tabiroo muraasa biology has become very important. Baay'ee barbaachisaa ni dhufe jechuudha. Gara this millennium waggoota bara kanaan kumaatamoota keessa jechuudha. With the above idea yaada armaan olii kanarratti jechuudha. Let us discuss ilaallu some of the biological importance of branches of biology dameelee biology in other branches of sciences saayinsiiwwan biroo keessatti. Biotechnology takka biotechnology immoo is the use of living organismoota lubbu qabeeyyii kana fayyadamee or their products takka immoo oomishamoota isaaniitti fayyadamee wantoota isaan oomishan irratti hundaa'ee for the welfare of humanity fayyummaa yookiin immoo eegumsa ilma namaatiif jechuudha. Barbaachisummaa ilma namaatiif qaban akka immoo fayyummaa ilma namaatiif qaban jechuudha. It involves kun immoo biotechnology kun immoo of keessatti ni qabata. Maal keessa qabata? The technical manipulation of a living organisms genetic makeup keessatti or genetic engineering keessatti jechuudha. Genetically modified geniin modified ta'e takka immoo fooyya'e tokko
and improved akkasuma fooyyeffame. Tokko variety of crops midhaanawwan garaagaraatii fi and animals animaalota bineeldota garaagaraati jechuudha. Have been produced by biotechnology. Biotechnologyidhaan kan oomishaman hedduudha jechuudha. Lammaffaan bioinformatics. Bioinformaticsiin is concerned with the acquisition, storage, analysis and dissemination of biological data. Most often DNA. Irra caalaan immoo kan inni ibsamu yeroo hedduu maali DNA kana and amino acid sequences jechuudha. Bioinformatics kana use ni fayyadamna computer programmiiwwan kompiitarootaatiif for a variety or application including determining gene murteessuudhaaf and protein function dalagaawwan proteinidha murteessuudhaaf establishing evolutionary relationships hundeeffama adeemsa tirannaa isaanii hariiroo isaan jidduu waliin qaban illee murteessuudhaaf and predicting tilmaamuudhaaf immoo the 3-dimensional shapes of proteins dimensioniiwwan karaa sadiin jechuudha sheeppii proteinidha predict gochuudhaaf tilmaamuudhaaf bioinformatics kanatti fayyadamna jechuudha. Sadaffaan genetic engineering is a means of extracting selected genes. Gene filannee fudhachuudha from isarra an organismoota irraa or synthesizing takkamu wantoota synthesizing selected genes geneewwan filatamanii oomishamanirra and these geneewwan kun immoo are inserted ni seensifaman into another organismoota biroo keessa ni seensifaman. As a result bu'aan isa kanaa immoo an organism develops organismoonni gurguddatan with a new combination of genes. Akka maaliitiif jechuun bu'aan isaa maaliifi organismoonni develops ta'an gurguddatan with new combination of genes. Geneewwan haaraa oomishanii akka guddataniif and this process adeemsi kun immoo is called maal jennaan genetic engineering jenneeti waamna jechuudha. Afuraffaan biomedical engineering. Biomedical engineering is application of the principles and problem solving techniques of engineering to biology. Principloota qajeelfamootaa fi problem solving techniques maloota ittiin rakkoota akka furru eessa keessatti engineering to biology and medicine akkasumas qorichummaa keessatti illee jechuudha. Biomedical engineering kun biomedical engineering focuses biomedical engineering kun ni xiyyeeffatan takka immoo xiyyeeffannoon kanaan on the advances wanto bu'aa qabu that improve women health fayyaa ilma namaa fooyyessuu keessatti and health care akkasumas fayyaa kunuunsa ilma namaa gochuu at all levels jechuun sadarkaawwan kamittuu jechuudha sadarkaawwan hundattuu. Shanaffaan environment management naannoo to'achuu keessatti jechuudha. Environment management keessatti deals with kun immoo wal qabata maalii wajjin environmental observation kunuunsa naannootii wajjin wal qabata and finding out the solution barbaaduu keessatti furmaata barbaaduu keessatti to maintain the balance of nature uumama kana balance gochuu keessatti. Jaffaan forensic science is the application of knowledge. Kunilleen itti fayyadama beekumsa bioloojiidhaa ta'e saayinsii bioloojiiti. DNA fingerprint jechuun ashaaraa fuunee jechuudha dhiigaa. Unique patterns in DNA molecules. Blood typing gosawwan dhiigaatiin. To criminal and civil laws yakka qoratu keessatti illee jechuudha. Forensic science kun saayinsii yeroo kamitti fayyadamnu yeroo yakki tokko raawwatame
waraannis haa ta'u waan sana adda baasuudhaaf waan itti fayyadamnu jechuudha. Meeshaa itti fayyadamnu jechuudha. Forensic saayinsiin kun. DNA ashaaraa isaa fuunee bakka biraatti rifeensaanis hayyamni jira. Hunda isaatiin gororawwan adda addaatiin kan isarraa fuudhamuudhaan adda baasanii jechuudha waan sana. Kanatti aansee immoo 1.3 major discoveries that revolutionized biology. Argannoowwan irra gurguddoo yookiin irra caaltuu that revolutionized biology. Adeemsa warraaqsa baayoloojiitiif sababa taate argannoowwan baayoloojiitiif jechuudha. Objectives jechuun kun immoo at the end of this section that is a student will be able to discuss at least five major discoveries that revolutionized biology. Biology is fascinating and a diverse subject area. Biology kun gammachiisaa fi diverse subject area jechuudha. Naannoo keenyatti naannoowwan garaagaraatti illee jechuudha. If you are thinking ati yoonii fi yaaddee studying biology kana qo'achuu yookiin immoo qorachuu yoonii fi yaaddee here are the 12 famous discoveries. Kan asitti ilaallu famousoonni tokko immoo wantoonni uummattoonni qorattoonni beekamoon 12 kun siif maali inspire jechuun siif kaka'umsa takka immoo kaka'umsa siif taanu. Tokkoffaarratti Aristotle despite the fact that his name is rarely mentioned. Yeroo hedduu maqaan isaa yeroo xiqqoo yeroo takka qofa haadhaamullee malee when discussing importance of biological discoveries. Argannoowwan bioloojii keessatti barbaachisummaa bioloojii keessatti yeroo takka haadhaamu malee the ancient Greek philosopher inni kun Greek philosopher duriiti jechuudha. Aristotle was responsible akkasumas inni itti gaafatamummaa fudhatee ture for a breakthrough classification system. Sirnawwan ramaddii for living things wantoota lubbuu qabaniif. Aristotle classification system was known as the ladder of life illee ni jedhama jechuudha. Maqaan isaa biraa maal jedhame? Ladder of life. Masalaala takka immoo sullama jireenyaa jiruutii jedhamellee ni waamama jechuudha. Sullama jiruutillee jedhamee ni waamama. Until the 19th century hagamitti haga jaarraa 19ffaatti jechuudha. For the first time yeroo jalqabaatiif he established inni kan hundeesse maali species relationships sanyiiwwan hariiroo qaban sanyiiwwan waliin hariiroo qaban and group design correctly group isaanii wajjin correct sirrii godhee sirriitti orderii isaa eegsisee group isaatiin kan kaa'e jechuudha. Eenyu Aristotle kun. Lammaffaan galaan kun galaan effort transform medical science. Innis isa keessatti medical science keessatti. Galaan had a significant impact on the advancement of numerous medical specialties including anatomy keessatti qabatee pathology, physiology and neurology. Ammoo irra caalatti immoo his importance barbaachisummaan isaa findings barbaadummaa with the distinction between garaagarummaa jidduu veiniitii fi arterii. Vein and arteries dhiiga deebistuu fi dhiiga raabsituu gidduutti jechuudha. Dhiiga deebistuu fi dhiiga raabsituu gidduutti as well as akkasuma the recognition that the larynx produces voice. Akkuma qoonqoon takka immoo lubbuun ilma namaatuun sagalee uumtu. Although many of his concepts yaanni isaa hedduun contain scientific mistakes dogongoro uume jechuudha. Scientific wajjin saayinsaa wajjin dogongoroota uume. His contribution to medical inni garuu
medical science is ta'us garuu his contribution to medical science is unedible akka isa hin dhiisne isa hin ganne isa godhe jechuu saayinsiin jechuudha. Siriin sadaffaan Antoine Van Leeuwenhoek. Antoine Leeuwenhoek kana paartiitti aantuun kan waliin ilaallu ta'a. Hagasittuu nagaan nuuf tura. Subscribe godhaa.